Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga Jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu Sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan guyyaan har'aa guraandhala 11 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Pireezidaantii Suudaan Kadurii Omar al-Bashir mana murtii addunyaatti kennuuf yaayyuu irratti walii galan. Pireezidaantota Ameerikaan filachuuf qophaa'uu jirtu keessaa eenyutti irra wayyaa jettan uummatii baay'eetiin abbaa filatu keessaa ilaallachuu jira. Obaratoolaan soraa lafee daa'imtuu biyya santiin. Sirni awwaalcha pireezidaantii Keeniyaa duraanii kan Daani'eel Araap Mooy har'a raawwatamee oduu keessatti gabaasa qabna. Magaalaa Jimmaa keessatti hiriirri mormiif deeggarsaa gaggeeffameera. Namoonni vaayirasiin koronaa keessatti argame jedhamuun shakkaman qoratamanii bilisa ta'uun gabaasame lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa waliin marii kaleessa eegalle har'a xumurraa qophii waa'ee uummata Oromoo irrattis keessummaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa guutummaa oduuf sora. Mootummaan Suudaan pireezidaantii Kadurii Omar al-Bashir mana murtii wanjaala addunyaa qorataa kennuuf jedhe. Mootummaa ce'umsa Suudaaniif paartii mormituu Daarfur jiranitti har'a kaartuumitti hortaa'aniitiin tan irratti walii galan. Akka oduu himaanii paartii mormituu sochii haqaaf walqixxummaa Suudaan Ahmed Tuugoor VOA'tti himetti marii tanaan Bashiirii fi bulchootis waliin hojjetan nama 4 mana murtii addunyaa Zaheeg jiru kennuuf yaayyuu irratti walii galan. Kenniitiin tun torbaan dhufu keessa ta'uu dandeetti. Mana murtii wanjaala addunyaa qoratu ICC'n pireezidaantii Suudaan al-Bashir dhiignama hedduu jisse jedhaniitiin balleessaa hedduun qorachaa bahan qabuufillee marra hedduutti gaggaman. Bashir ganni 30 caalaa biyyi sun addunyaa walanqiseetiin bulche eebille bar 2019 humnumaan hojiirra buusanii mootummaa isaarra gargalchan. Daani'eel Araap Mooy pireezidaantii Keeniyaa Kadurii har'a Naayiroobiitti awwaalan. Mooyini pireezidaantii Keeniyaa lammeessoo torbaan dabre ganni 95tti Naayiroobiitti lubbuu dhabe. Galmoo daawwititti Naayiroobii nu erge. Keeniyaa ganna 24 kan gaggeessan pireezidaantii Keeniyaa lammaffaa Daani'eel Araap Mooy sirni awwaala isaanii har'a gaggeeffamee jira. Pireezidaantii Mooy torbee har'aa dhalatanii ganna 95tti hospitaala keessatti lubbuun isaanii du'aan kan dabarte yoo ta'u sirna awwaala biyyaalessaa isaaniif har'a gaggeeffame kanarratti aangaa'onni mootummaa Keeniyaa biyyoota ollaa gaanfa Afrikaas irratti argamanii jiru. Miseensa mana maree kutaa bulchiinsa Baariingoo kataan ilmi isaanii Geediyoon Mooy abbiyyoon isaanii Keeniyaaf bara gaggeessummaa isaanii waan gaarii hojjechuu himanii warra yeroo gaddaa kan isaan bira dhaabbate galateeffatanii jiru. Paartii mormituu biyyattii keessatti gahee guddaa akka qaban Raayilaa Amoloo Odingaas waldhabdee Mooy duukaa qaban furatanii waliin heera biyyattii akka eeyyaban ammas tumsa lammiilee biyyattii walitti fiduu mootummaan Keeniyaatti jiru waliin bocuullee dubbatan. Awwaala Mooy irratti kan argaman mootummooleen ollaa Keeniyaa pireezidaantii Mooy olmaanuuf oolaniiru jechuun leellisan. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir pireezidaantii Mooy bilisummaa keenya akka arganu nu faana nama falmee yoo jedhan Yoorii Museveenii fi Pool Kaagame ammoo gamtaa biyyoottan Afrikaa ba'aa ijaaruu keessatti Mooy nama utubaa turanii jedhan. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun awwaala kanarra kan turan pireezidaantii Saalawarqi Zawudees bara Mooy Itoophiyaanii fi Keeniyaan ollaa dansaa turanii jedhan. We will always remember the fundamental role that he has played in the formation of our regional organization IGAD back in 1986. Yommuu ga'een IGAD hundeessuu keessatti taphate kan inni bara gaggeessummaa isaa bara 1986 keessa ba'es gonkumaan hin dagannu. Mooy har'a nu biraa dhabamus hojii gaarii hojjetee darbe fufnee hojjechuun walitti dhufeenya gaarii Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduu jiru ittuu cimsinaa jechuun dubbatan. Keeniyaattis gama isaaniitiin Mooy bu'uuraalee misoomaa biyyaaf diriirsuun ijoollee durbaa fi barnoota sadarkaa tokkoffaa tolaan ijoolleen ola deemtu akka baratan nama taasisan jechuun dubbatan. Ganna 95tti kan boqotan Daani'eel Torootii Araap Mooy abbaa ijoollee 8 turan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Raadiyoon VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan G10 duubatti pireezidaantii filate paartiin Demokiraatii Tiraamp irraa hojii tana fudhachuu fi ammaan tan nam torbatti waltaafee dorgommachiifachuu jirti. Jara kana keessa eenyutti jaalatan jettan. Ameerikaatti agarsiistuyyuu abbaan fedhe keessa laallachuu jiran. Keessumattuyyuu Ameerikaa gama kaabaa dhiyaatti warri New Hampshire filannoo tanatti jira. Filannoo tanaan piraayimerii jedhan eedal kana warri hedduutti walitti dhufeetiin abbaa filate keessaa filate warra torbaa walitti af keessa ittaana pireezidaantii Ameerikaa ka durii Jooyi Baaden nama dorgommii Ameerikaa pireezidaantii dorgomeetiin dhaba Sandi Berners Sandersii fi nama hedduutti walitti dorgomuu jira. Amy Kucher, Elizabeth Warren faalleen warra dorgomuu jiru keessaa tokko.
Bulchooti fayyaa Jaappaan doonii biyyi isaanii nam vaayirasii koronaa qabu 65 keessatti argan waan inni keessa jiru qorachuu jiran torbaan lama asitti iyyuu jarkan magaalaa Yokohamaatti moggaatti baasaniitiin qorachaa turan namni duraan vaayirasii irratti argan amma gara 135 dhiyaatee jechuudha. Akka kanaan Jaappaan keessa nam 150 irratti vaayirasii kan argani doonii kana keessa gar nam 3,700 jira bulchootii Jaappaan jarkan kophaa baasaniitiin to'achaa bahanii gar torbaan dhufuu keessa dooniin kun hojiitti deebi'uu danda'a. Badaan tokko mana barumsaa waraana Afgaanistaan Kaabul jiru keessatti hardha nam 5 boombiin fixe namni kun boombii ufitti dhee boombii waliin tokka'ee nama fixe akkan kee jira gamkaaniin Awurooppaa magaala hedduu keessatti bubbeen nama karfaffuun nama hedduu galaafatti kaan amma biyyattuu mataa ol qabachuu jirtu oduu namaaf qabtan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni magaalaa Jimmaa har'a hiriira mormiif deeggarsaa gaggeessanii jiru. Paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmadiin dursamu yoo deeggaran paartii koongireesii federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan gaggeeffamuuf tibbana magaalaa Jimmaatti marii hawaasaa gaggeessuuf karoorfate jedhamaa ture immoo mormaniiru. Dhimma kanarratti Profeesar Mararaan Guddina Randeebiyaa Profeesar Mararaa Guddinaa deebii kennaniiru. Tsaayidaamxotu gabaase. Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha har'aa irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii koongireesii federaalawaa Oromoo mormuu fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin deeggaruuf akka ta'e dubbatani. Dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaati. Hirmaattota fiigichaa har'aa keessaa nama tokko. Kaayyoon fiigicha kana deeggarsa Dr. Abiyyii fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiyyii fi uummata magaalaa Jimmaa irratti godhame sana mormuudhaan goone haala kanaanii nu sibira jirraa qaalaa miti Jimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhudha dhaadannoon gara jiru siyaasa kan keenya yaada bilchaataadhaan malee arrabsoodhaan mormuu jechuun hin danda'amu kan jedhu dhaadannoon dhaggeeffamaa oole Itoophiyaan kan biyya hundaati Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhudha dhaadannoon jijjiiruudha. Arrabsoon qaama kamiin kan uummata Jimmaa irratti qaqqabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe. Arrabsoon kan qaqqabe danuudha. Kanaan dura Jimmaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii gaafa'ootiin haasa'amee ture. Kun jechoota gootota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhudha. Waan kanaa dhiifama nu gaafadhaa. Waan jettaniif nu ibsaa jennee jaarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii turanii deebiin nu kenname hin jiru. Gara kana dhufuudhaaf jennaani utuu nuti walitti eenyu hin jedhin komii qabnu maalii fi miidiyaadhumaan bahanii Jimmasee akkuma Oromoo kaanii namas qabaa lafas qabaa Oromoodhumaan waliin kan jedhu maaliif nu ibsinedha. Gama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa fi gochaa raawwii dadhabina siyaasaa kana sun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun nurratti godhameera kan jedhuudhaan yoo dadhabina qabaate isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyuun filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maa baabsuu didde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhudha. Akka yaada dargaggoo Guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata. Gama biraatiin arrabsoon diqaalaa kan jedhu warra addaa kan jedhu addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan Abiyyi irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gochaa raawwii dadhabina siyaasaa kana dadhabina sana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun nurratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa nus bira jirraa. Yoo dadhabina qabaate nus isin immoo yaada gaarii qabaattan eenyuun filachuudhaaf qophiidha. Oromoodhaaf maa baabsuu didde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhudha. Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii koongireesii federaalawaa Oromoo deebii ittaanu kennaniiru.
Leeni ciniinsuun qabe waan of rakkifti malee waan namni dubbatus waan namni dubbatu akkan taanetti hiikoo kennitee rakkatti malee dhimmi saba keenyadha waan saba keenya rabsuuf hin qabu. Saba keenya dhiitii saba biraayyuu wanti rabsuuf hin jiru. Waan hin taane akkan taanetti sabatti manii waan hin taane sabaatti mormichuu Oromoos hamma danda'etti sirreetu bara gadee kana jala baana jedhanii waan ciniinsuun qabee rakkisifatti fakkaatan malee saba keenya waan rabsuuf hin qabu. Jimmaa yeroo baay'ee dhageera warra keessatti Jimmaa yuunivarsiitii warra keessumaa kabajaa godhee waame qabsoo Oromoo gubbaatti warra kaan wajjin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa yuunivarsiitii barbaadatan kan jechuudha. Karaa qorannoos haa ta'u karaa biraa 97 ofiidootu maattuu turu nyaachisee malee itti dorgomnee turre ajjeennaa kanas wal gahii dhageera. Warra dhuguun isaaniiyyuu qabee barabbaa biyyaa fa'aa maaliif qabee darbee nan arga waan akkasii. Namni natti kaasee hin jiru. Ani sama yaadadhutti waan akkasii waan hin jiruuf isin jiru jenne. Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyif qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. gara gabaasa sattaanutti ennaa ceenu eeruu namoota vaayirasii koronaan shakkaman 39 dhaqqabe keessaa namoonni 14 mallattoon vaayirasichaa irratti mul'ataa ture qoratamanii bilisa ta'uu isaanii Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itiyoophiyaa beekse. Imaltoota 172,072 ol ta'aniif sakatta'iinsi oo'a qaamaa taasifamu Inistituutichi beekseera. Muktaar Jamaaltu gabaase. Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa har'aa waajjira isaatiitti miidiyaaleedhaaf kenneen akka ibsetti eeruulee koronaa vaayirasii 39 dhaqqabe keessaa adda seecca'eetiin mallattoo dhibee kanaa kan agarsiisan namoota 14 sakatta'iinsa laaboraatoorii taasiseen walaba ta'uu isaanii adda baafachuudha dubbate. Adeemsi sakatta'iinsaa fi of eeggannoo xiyyeeffannaa guddaadhaan taasifamaatiin jira kan jedhan daayireektarri ol aanaan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa Dr. Eebbaa Abaate namoonni hanga ammaa shakkamaniitiin bakka kophaatitti hordoffii fi tajaajilli yaalaa kennamaafiitiin jiru keessaa nama tokko qofatu hafee ture. Innis guyyaa kaleessaa walaba ta'uunsaa mirkaneeffamee gama maatiitti galeetiin jira jedhan. Dr. Eebbaan akka ibsanitti yeroo ammaa kana namni bakka hordoffii fi tajaajila yaalaa kophaatitti kaahameetiin jiru tokkollee hin jiru jedhan. ቅርብ ጊዜ ድረስ ተጠርጣሪዎች ላቦራቶሪ ግልጋሎትና ድጋፍ በምንፈልግበት ወቅት ወደ ደቡብ አፍሪካ እየላክን ነበረ። hanga dhiheenya kanaa yeroo namoonni shakkamaniitiin dhufanii fi tajaajila laaboraatoorii barbaannu gama Afrikaa kibbaatitti ture kan nuti ergaatiin jirru. Garuu amma keessattuu torbaan darbe dhumaa as deeggarsi dhaabbata fayyaa idila addunyaatii fi tumsa Afrikaa CDC'n nuu qindeessaniin kiitilee qorannaa vaayirasii kana adda baasuudhaa danda'an argannee jirra. Haala kanaan shakkamaan vaayirasii koronaaf kamiyyuu yookaan dhufu taate gama Afrikaa kibbaatitti erguu dhiisineetiniin asumatti sakatta'uu eegalleetiniin jirra. Yeroo darban keessattillee shakkamtoota vaayirasii noovel koronaa 6 asumatti sakattaaneetiniin walaba ta'ellee ibsuun keenya ni yaadatama. Adeemsa vaayirasii kana calaluu fi hordoffii taasisuu keessatti hojii mirkaneeffannaallee sadarkaa asumatti adda baafachuu dandeenyu uumneetiniin biyya keenya keessatti qorannaa kana taasisuu danda'uu keenya ibsuu barbaanna jedhan Dr. Eebbaan. erga rakkoon vaayirasii noovel koronaa sadarkaa addunyaatitti uumame as jalqabeetiniin xiyyeeffannaadhaa fi sakatta'iinsa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa seensaa fi baha biyyattii hundarratti taasisaatiin jiruun ammajjii 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaa irraa kaaseetiniin hanga gurraan dhala 2 bara 2012 lakkoofsa Itiyoophiyaatitti sakatta'iinsa taasifameen namoonni 172 olii sadarkaan oowwa isaanii dhibee kana hin qabamoo hin qabuudhaan adda baafamanii sakatta'amaniitiin jiran jedhan Dr. Eebbaa Abaate. Dabalataanis dhimma tamsa'ina vaayirasii noovel koronaa irratti hubannaa kennuudhaaf ogeessota sabaa himaaleetiif hojjettoota hoteelaa akkasumatti ammoo qaamolee ogeeyyii fayyaa dhaabbilee fayyaa hawaasaa hundaafiyyuu leenjiin kennamaatiin jiraachuu dubbatan. Adeemsa kana keessatti wiirtuun addatti tursiisaniitiin itti yaalan garagaraa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatiin hundeeffamaatiin jiraachuu kan dubbatan Dr. Eebbaan yoo rakkoon uumamellee deebii hatattamaa kennuun akka danda'amuuf paarkiilee indaastirii naannolee hunda keessa jiran keessatti wiirtuuleen addaa dhaabbataniitiin jiru jedhan. Haaluma kanaan naannoo uummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatitti illee biiroo fayyaa naannichaa waliin ta'uudhaan hojiin wal fakkaataan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Eebbaa Abaate
ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ በአየር ማረፊያዎቻችን እንዲሁም ደግሞ በየብስ ያለው የአጠቃላይ የጥንቃቄ ስራ በተገቢው መንገድ እየሄደ ነው ብለን መገምገም እንችላለን። ነሞተ ገመ በለሊ ቂሌንሳቲ ፊ ለፎቲን ቢየ ገለን ሁንደዩ ቆረና ፊ ሰከተኢንሲ ኬን ሐለ ጋሪዳን ዴማ ጅረ ጀኔ ገማገሙ ሂንደንዴና ተሪ አዴምሰ ሰከተኢንሰ ኦ ወቃማ ኬሰ ደርቤትኒን ከን ዱፉ ዮ ጅራቲ አሞ በከ ጨለሊዳን ሰከተአኒ ኮጳቲ ያለምን ኬሰቲ ድሚኩኒ አከ ጦሙረሙሌ taasifama bakka yaalaa fi tursiisa yeroo addaa kan boolee caffaallee haala itti jabeessaatii fi cimsaatiin deemaa jirrutu jira. Akkanumaan hojii dhaabbilee gama biraa keessatti babal'isuullee hojjetaatiin kan jiramu yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun hospitaala Yekkaa Kotabee keessatti hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira. Namoonni akkaan dhukkubsatan akka itti dandamatanillee yoo kan barbaachisu taate haala simachuu danda'u irratti qaamolee dhimmi ilaalu wajjiin haasa'ameetiin hojjetamaa jira jedhan Dr. Eebbaa Abaate. Gabaasa dhaabbanni fayyaa idila addunyaa baaseen hanga gabaasni kun qindaa'etti namoonni 43 fi 108 olii vaayirasii novel koronaa kanaan kan qabaman yoo ta'u 453 kanneen ta'an wayyaahanii gama manaa yoo galan 118 ammoo lubbuun isaanii darbuu isaaniiti. Dhaabbanni fayyaa idila addunyaa kan inni gabaase gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. mootummaan qaama hidhatee socho'u wajjin mari'achuuf qophii ta'uu hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa kaleessa ibsuun isaanii ni yaadatama. Kutaa lammaffaaf xumuraa har'a dhiyaata. Gaaffii Naakoor Malkaan jalqabna. Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadhaa dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'e ture waan ta'eef. Mootummaan rasaasa tokko biyya kana keessatti dhukaasuudhaaf fedhii qabaatee miti. Mootummaan kun mootummaan karaa nagaatiin, karaa jaalalaatiin, karaa dhiifamaatiin, karaa waliigalteetiin rakkoo hiiknaa jedhee labsee hojiitti galeedha. Guyyaa tokko dirree Oromiyaa dhiisii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana daangaa kamirrattu gaanfa Afrikaa irratti rasaasni akka dhuka'uuf fedhiin qabu. Eenyutu eenyutti dhukaasaa jira amma biyya alaatii daangaa cabsee kan biteenaa kana wantoonni dhukaasaa jiru. Walii keessatti dhalatee ijoollee asitti dhalatanii as keessaa ba'anii dhimma saba kanaa nu galcha warra jedhanidha. Dhimma saba kanaa nu galcha erga jettaniiti rasaasan dhukaasinaatii nama najjeesnu, nama nukkaamsinu, nama dararru, nama hiinee hidhaatti galchinee hin cinqinu, nagaadhaan hiiknu. Tulluu miti laga miti kan bulchuuf deemaa jiru kan erga isaan gaafachaa jiruuf nama. Kanaaf namni sababii keenyaaf du'uun qabuudha mootummaan ejjennoon inni qabu. Kanaaf abbaan kamuu gaafa kanaatti dhufanii karaa nagaatiin dubbii kana hiiknaa jedhanii deeman caasni nageenyaa. Dhukaasuufis fedhiin filayyuu hin jiru. Dhukaasa dhaabaa wanti jedhamu biyya waraana biyya tokkoof biyya tokko gidduutti gaggeeffamaa jiru. Humna bakkeerraa biyya weeraree irratti dhukaafamaa jiruudhaatu waraana dhaabuudhaaf labsii barbaada. Labsii addaa waan barbaadu miti kun. Mootummaan kanaaf kutannoo qabaa jedhee silas kaasee jira sun gaaffii keessa waan galu miti. Amma yoomitti wanti kun furmaata argata? Kun dafee fala argachuutu irra jira. Yeroo fudhachuun irra jiru. Sababiin isaa uummatni naannoo kana keessa jiraatu nagaadhaan jiraachuu qaba. Akka uummata biyya kana keessa jiru nagaan bahee galuu qaba. Sababii wal finciluu, sababii wal hawuu paartii siyaasaa yookaan namoota fedhii dhuunfaa ofii qabanii fi mootummaa waliin jiruun uummatni naannoo kanaa nagaa dhabuun irra jiru. Kanaaf falli inni jalqabaa harraa jalqabee miidhatee bosona keessa jiru kun nagaadhaan socho'uudhaaf murteesseera jedhee sagalee isaa dhageessisee guyyaa inni jalqabee kaasee mootummaan karaa nagaatiin dubbicha hiikuuf murteesseera ejjennoos qaba tokko. Lakkii karuma kanaan deemnaa, karuma kanaan ala nun baasu, karaa nagaan barbaannu inni kaasnaa jedhame immoo caasni nageenya kabachiisuudhaaf naannoo sanatti ramadame humna qabu hundatti fayyadamee nagaa uummata naannoo sanaa eeguu, eegsisuu keessatti qooda fudhachuu kanarra darbee deemetti immoo nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf tarkaanfii fudhachuutti jiru sanatti dhufee uummata naannoo sanaa bilisoomsuu danda'utti sirra jira jechuudha. Kun lamaan dirqama. Garuu inni filannoon inni jalqabaa karaa nagaatiin deemna jedhanii har'a sa'aatii kanarraa jalqabee karaa nagaan socho'uun qaama jedhuuf balballi mootummaa banaadhaa kan jedhu. Yeroo deddeebinee ibsineerra yeroo deddeebinee ibsina ammas yeroo deddeebinee waamicha dabarsuu barbaadan akka mootummaa. Mootummaan kallattiidhaan koomaand poostiin labsine jedha. Namoonni kanneen biroo immoo koomaand poostiin labsameeti humni guddaan kan socho'u jedhu. Naannolee kanatti keessumaa Oromiyaa lixaa fi kibba Oromiyaa bara 2012 filannoo waliigalaa biyyaalessaa hin gaggeeffama. Filannoo
Filannoon kan biyyaalessaati kan gaggeeffamu daangaa tokko keessatti gaggeeffamee daangaa biraa keessatti sababiin filannoon gaggeeffamaa hin jiru. Garuu filannoo gaggeessuutii dura uummanni naannoo sanaa nageenya isaa mirkanaa'utu isarra jiraata kan beekamuu qabu. Komaandii poostiin mana mareetti dhiyaatee mana mareen labsamee kan komaandii poostii kan akka bulu godhamu amma humna waliigalee humna qindaa'eetu nageenya mirkaneessuuf deema. Humna mootummaa naannoo Oromiyaa humna mootummaa federaalaatiin wal ta'eetu milishaa gandaallee dabalatee poolisii dabalatee humna addaa dabalatee waliin qindaa'ee nageenya mirkaneessuuf deemaa jira malee komaandii poostiitu labsame. Komaandii poostiin yoo labsames hojii kan hojjeta nageenya mirkaneessuu hojjeta. Maqaa barbaannee kan biraas itti laachuu dandeenya. Uummanni garuu ammayyuu dagaagamaa jira. Rakkoo keessa jira. Rakkoon uummata kanaa nutti dhaga'amuu qaba. Uummatni nuyi siif baane jenneeni ittimaa jirru kun nutti dhaga'amuu qaba. Dhalasaa misooma isaatiif ooluu danda'u garmalee dhabaa jira. Lubbuu badaa jira. Qabeenyatu barbadaa'aa jira. Uummanni misoomatti galaa jiru. Qabeenya ishee qabu saamamaa jira. Abbaan saamuun beekamu. Amma balus saamee maqaa waliin laachuuf yoo deemne oo wal kasasne nun warruma uummata kana geggeessinaaf uummata kanaaf baane jedhan malee humni biraa kan bakkee dhufee saamaa jiru. Uummata kana kan saamaa jiru, kan weeraraa jiru, kanatti dhaatee uummata kana kan walitti buusaa jiru, akka nagaan hin buune kan gochaa jiru harka hormaatu keessa jira. Harka hormaatiin bitamnee, harka hormaatiin ergamnee warri Oromoo dararruuf, Oromoo dararsiifnu seenaa tokko gaafachuun isaanii. Kana yaaduu qabu. Uummanni lixa Oromiyaa keessa jiru, kibba lixa Oromiyaa keessa jiru, uummata Itoophiyaa keessa jiru irraa adda miti. Uummata Oromoo giddugaleessa biyyaa jiru irraa adda miti. Sababiin inni addatti adabamuuf hin jiru. Manni biyya kanaa fuula isaa gara hiyyummaa ofirraa ittisutti deebisaa jira. Kun itti fufnaan carraa itti deebinee bidduu dandeenyu, carraa itti gadi qabuu dandeenyu hin qabnu warra jedhantu fandi godheetu lubbuu dhala namaa irratti qumaara taphachaa. Kanaaf maallaqni kanaaf fandi ta'ee diinummaa Oromoof Oromoo gidduutti uumanii, diinummaa Oromoof saba biraa gidduutti uumanii biyya kana keessatti nagaan akka dhufne gochuuf gocha godhamaa jiru waan ta'eef daba kana Oromoon beekuu qaba, shira kana Oromoon beekuu qaba. Keessumaatiin paartii maqaa Oromootiin uummata Oromoo keessa sochoonu qaana'uutu nurra jira warri daba kana deeggaruuf daba kanaaf shira kanaaf qooda fudhannuu kan jedhu ergaa dabarsuuf barbaada filannoo. Harki Oromaa sun hin beekamaa obbo Geetaachoo? Harka sana kutuudhaaf maaf hin danda'amne? Kun gaaffii hin qabu. Harki kun dheeraadha beekama. Labsiseetu kan deemaa jiru. Harka of mul'isee deemaa jiru hin beekama. Namni waraanuudhaaf yeroo ba'u agabuu bulee waraanaa jiru. Nyaateetu waraanaa jira. Nyaatee lolaa jira. Nyaateetu haala mijeeffatee ofiisaa Oromoo kam keessattuu kara bilisa taaneen sochoonee abbaa Oromoon murteessee ati aangoo qabatu jedhu aangoo qabachuu danda'a utuu jedhamu maaliif kan gidduu galame kan jedhu beekama. Humni da'oo qabatee kaleessa biyya kana qorqaa ture, kaleessa biyya kana nyaataa ture, saamaa ture, ammas caasaa isaa diriirsee karaa ittiin aangootti deebi'u barbaadu humna fandi godhee sochoosaa jirutu jira. Kun ammoo yeroo deddeebi'ee yeroo adda addaa ibsi kennameera. Maqaa dha'uutu barbaachisaa yoo ta'e kana beekaa kanarratti dammaqii jedhamaa jira. Maqaa sabaatiinis kan socho'u jira. Maqaa paartii siyaasaatiinis kan socho'u jira. Uummanni kun narraa dhaabbadhu jechuu qaba. Ibin mootummaa geggeessaa jiru narraa dhaabbadhu naannoo kana keessa nagaan jiraachuun barbaadaa eenyuun haa ta'u balaaleffachuu danda'uu qaba. Uummanni kun sagalee dhageessisuu qaba kan jedhu qaba. Obbo Geetaachoo Waalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa haala yeroo irratti naaf kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen isin galateeffadha. Galatooma. Dhaggeeffatoota keenya kan magaalaa Jimmaatti har'a geggeessame hiriira utuu hin taane fiigicha ture nu of galcha. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Kitaabni afaan Oromoo asoosama gabaabaa seenaa dhugaarratti hundaa'ee barreeffame dilbata darbe eebbifameera. Kitaaba kudhaama jedhu kana kan barreesse shamarree Feeneet Girmaati. Sirna eebba kitaaba kanaarratti namoonni garaagaraa hirmaataniiru. Ergaas dabarsaniiru. Dargaggoonni aadaa dubbisuu isaanii akka cimsataniif jecha Tsaayidaam Xoggabaase. Kitaabni asoosama gabaabaa shamarree Feeneet Girmaatiin barreeffame dilbata darbe guraandhala 1 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Kitaaba kana moggaasa maqaa kudhaama jedhu moggaasteettiif. Barreessituun kitaaba kudhaamaa Feeneet sirna eebba kitaaba ishee irratti fagoodhaas dhiyoodhaas walitti qabamtanii sagantaan kun sagantaa aartii Oromooti jettanii ogbarruu keessan jajjabeessuudhaaf ana bukkee dhaabbachuudhaaf warri sagantaa kanarratti argamtan hundi keessanuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Aartii Oromoo keessatti shamarran gaheen ishiin baatu yeroo hunda olaanaadha. Garuu gara duraatti darbitee ceetee dubbachuu fi mul'achuu irratti gahaa mitiin jedha.
Isarratti immoo hundi keenya shamarran gara fuulduraa fiduu irratti, deeggaruu irratti, jajjabeessuu irratti cinaa akka dhaabbannu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Yaadni dhumaan jechuu barbaadu kudhaamni seenaadha. Seenaan immoo ni dubbifamaa ni dubbata. Waan jechuu barbaadus kudhaama keessatti jedheera. Kitaaba kudhaama bitadhaa dubbisaanis ni jedha. Keessummaan kabajaa guyyaa eebba kitaaba kudhaamaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbii dubbataniin. Inni guddaan ennaa Nugusa Hayilasillaasee buufnu dubartoonni baay'een qarreen baay'een faana turanii sana booddee beektu dargii waan hojjetee dubartoonni baay'een dhumaniiru, ajjeefamaniiru, dararamaniiru, qabsoo keessaas akka ba'an godhamaniiru. Sana booddee dubartoonni maal jechuu jalqabaniiru warri barataa jechuudha. Ibiddi fi poolitikaan fagootti illee walitti dhiyaatan nama gubaadha. Yeroo baay'ee dubartoonni fagaachuu jalqabanii yeroo tokko immoo akkuma soogiddaattuu yeroo barbaadamtu ture jechuudha. Faranjiin fa'aa yeroo baay'ee kan rakkiftu dubartoonni eessa jiru? Dubartoonni qoonni isaanii maali? Dubartoonni maaliif dhabdan? Halkanii guyyaa kana nu gaafatu. Ijaa kanaa dubartoonni caala warri baratan as ba'a. Piroofeesar Mararaan itti dabaluudhaan dargaggootaan maddi odeeffannoo fi beekumsaa hedduu waan ta'eef gara tokko qofaa irratti hin fuulleeffatinaa jechuunis dhaamsa dhaamaniiruuf. Durii jabana keenyaa hamma dandeenyetti halkanii guyyaa furraaziidhaan maaliidhaan dubbisaa turre masaafa dubbisuun akka aadaa ture. Aadaan jenereeshinii amma ammoo feesbuukiidhaan natti fakkaata. Feesbuukiin kun immoo baay'ee ishii daddaftee dabarti. Alataan barumsa hin dubbifne barumsi waan ta'e hin beekne yaada ofii bichaa otoo hin taane yaada hawaasaas yaada beekaa addunyaas akka ta'utti kan hin beekne. Biyya bulchuus haa ta'u, biyya jijjiiruus haa ta'u, biyya geggeessuus haa ta'u rakkoo guddaadha. Yaa kanaa qeerroodhaan qarreedhaaf karaa waamicha dabarsuu feesbuukii duwwaa miti masaafa bitaas ergifadhaas laabireerii galaas dubbisaa jabaadhaan jedha. Barreessaaf gulaalaan kitaabota afaan Oromoo Eebbisaa Baayisaa eebba kitaaba kudhaamaa irratti hirmaachuuf kan gara giddugala aadaa Oromoo dhufee fi akkasumas immoo namoota kitaabicha qeeqan keessaa isa tokko ture. Qabiyyee kitaaba kudhaamaa jedhu ibsuudhaan shamarran gara addunyaa barreeffamaatti madaqaa jiraachuun isaanii na gammachiiseera jedhe. Baay'een gammada. Waa lamaafan gammada. Tokkoffaa hirmaannaan shamarran ogbarruu Oromoo keessatti qaban gaafa laallu baay'ee gadi bu'aadha. Agammaatti barreessaa kan jiran dhiirota jechuu dandeenya. Reeshoodhaan yoo ilaalle parsantii 95 waan caalu miti. Kanaaf shamarran keenya jabaatanii ogbarruu aartii saba isaanii keessatti gaafa gumaacha taasisan arguun baay'ee nama gammachiisa. Lammaffaa immoo qabiyyee isheen barreessite argeera dubbiseera kitaabicha gadi fageenyaan kitaaba bareedaadha. Asoosama ta'e seenaa baay'ee kan kaasu rakkoo walxaxaa Oromoon kaleessa keessa darbiif asoosamaatiin kan argisiisu dhimma Oromoo hundumaa barreessite waan ta'eef qabiyyee kitaabichaattis baay'een gammada. Ogbarruun Oromoo akka guddatuuf gama barreeffamaatiin hojiin mul'achaa jiru jalqabbii gaarii ta'us haalli raabsa kitaabolee fi barruulee adda addaa kan afaan Oromoo hojii qindoominaa barbaada jedhe Eebbisaan. Barreessitoonni Oromoo jarjaraan waa barreessuu osoo hin taane barreeffama bilchaataa fi dhama qabu kan dubbistoota madaalu barreessuudhaan dirqama ogummaa kana keessatti qaban bahuu qabus jedhe. Gargaaraan Piroofeesaraa Mokaanin Xixilaawun Yuunivarsiitii Finfinneerraa namoota qabiyyee kitaaba kudhaamaa gama teeknikaatiin haala waliigalaa kitaabicha keessa jiru xinxalanii fi qeeqanidha. Kitaabi Feeneet kun karaa litiraarii teeknikiidhaanis karaa aadaa Oromoo ibsuudhaanis karaa seenaa Oromoo ibsuu keessattis gumaacha guddaa taasisa. Seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha. Irra caalaan pirotaagonistiin kitaabichaa kan jennuun toliidha. Akka dubartii tokkootti ba'aa hawaasa keenyaas haadholiin Oromoos waan irra qunnamu dararaa keessa darbanii sirriitti kan mul'isu ta'a jechaadha. Kitaabichi karaa piloot koonistiraakshanii immoo sirriitti teeknikoota hedduu karaa beekumsaan yeroo ilaallu wantoota hedduu kan of keessaa qabatu. Gama biraan karaa naaraatooloojii naareetiif teeknikii ishiin hojjette itti fayyadamte jechaadha. First person point of view jira. Combination of two narrative point of view fayyadamte. Tokkoffaa jechaan seenessaan ana jedhe seenessuun jira achi keessa. Achi immoo irra caalaadhaan third person point of view omnipotent omnipresent kan ta'e jira. Iddoo hundumatti akka waaqaa ability kan qabu jira. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa eebba kitaaba kudhaamaa irratti haasofsiise ogbarruun Oromoo mul'achuu eegaleera. Kanaaf barreessitoonni, raabsitoonni akkasumas hawaasni bal'aan barreeffamoota afaan Oromootiin barreeffaman kitaabolee fi barruu garaagaraa bitatee dubbisuudhaan ogbarruu Oromoo jajjabeessuu qabaa jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
pireezidaantiin sudaan duraanii mana murtii addunyaa ICCtti dabarfamanii akka kennaman mootummaan ce'umsaa biyyattii murteessee jira. sirni awwaalcha pireezidaantii keeniyaa duraanii kan daani'eel araap mooy har'a raawwatameera. magaalaa jimmaa keessatti mormiif deeggarsa ibsuuf fiigichi geggeessamee jira. namoonni vaayirasii koronaa keessatti argamee jedhamuun shakkaman qoratamanii bilisa ta'uun illee gabaasamee jira. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 akkasumas meetir baandii 31 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata. qophii boriin walitti deebina nagaatti bulaa.